Ganaa teenyatuun dhumattee jirti. Atis hiree teelaallu kamii gama keetiin nama jaalatti ni qabda. Hello. Hiriyoota qabdu dhiisii yoo siin jee ni dhiista. Itti wal barayyaa dadhabaa. Tiktaakas, Instagraamas, Feesbuukas waan fayyadamtu hundaa'u dhaabuu qabda. Daawwattoota keenya arrantana sagantaa yuutuubaatiin dachaanis ni dhufnee jirra. Osoo viidiyoo kanatti seenne dura warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan asumaan sabiskiraayib godhaa isiniin jecha. Faamiliin ammoo chaanala kanaa sheer akkasuma koomentii godhaa yaada bareedaa nu ijaaruu danda'u jettan koomentirra nu kaayaa isiniin jecha. Keessummaan teenyas na biratti argamtee jirti. Asumaanin siidhaa wajjin wal isin barsiisa. Hanga xumuraatti faana turaa isiniin jenna. Maqaa keenya isin jaamu. Dastuun anta. Dastuun jiraattu magaalaa kamitti akkasuma eessarraa akka dhufteef maaliif akka dhuftee asumaan nu gabaabsiisu. Dhalattuu Machaaraati garuu ammaaf dirreen jiraadha. Jaalalli kee qoruuf hin dhufin. Okay, jaalalli kee kana maaliif sagantaa kanarratti isa dhiyeessuun barbaade? Laakiin osoo shakkinis bakka qorumaaf. Akkanumatti qoruu feeteeti jechuudha. Gini sila nama shakkiin tokko asirra dhiyeessuun ni barbaachisa. Garuu dhiibbee shakku fatanaa akka dabaruus ni beeka. Okay, daawwattoota keenya sagantaa kana ni dabaraa fi ni qofaa isaa adda ilaaluu barbaaddeeti as ergamtee kana dura immoo gaaffilee takkaatu jira. Asumaanuu deebisaa isinis waliin ilaallu ta'a. Okay, jaalalli kana mee seenaa keessan irratti hobbutti jechaanu siifini kam wal baruu dandeessan? Akkanuma kaala. Akkatti wal baratan jechuun guyyaa jalqaba itti wal baratan ni yaadata? Garuu guyyaa jalqaba itti wal barayyaa dadhabaa. Dubartiin guyyaa ittiin jaalallee isaa isiitii wajji wal bartee fi guyyaa itti wal faqabatte wal irraanfattee yaani akkamitti irraanfachuu dadhabdeetan? Irraanfattee siin jira gaa. Okay, takka tunis hayyee jaalallee kana maal jaalatti? Waa hundi isaatiin jaaladhee. Waa hunda isaa guyyattu dhiira biraarraa inni ittiin adda siiftee saniin barbaada beektaa? Amala isaa waa hunda isaati bakka amaluma isaati. Amaluma isaatu siitee jechuudha. Okay, jaalalleen kee kuni na gubbaadhaan nama biraan ilaalaa jettee ni yaaddaat? Yaadu garuutu. Yaadu bakka qormuufi. Ati hoo akkasitti isa biraan nama biraa ni ilaaltaa gubbaa? Ara ilaalu ati. Yoo ilaalee bakka sana maaliif hin dhufu? Okay. Hayyiga amman tanarra dhaabbattee jechuudha. Jaalallee kana keessatti ichi ilaaltee jireenya kee kan fuula duraa isa keessatti ni agarta? Ni nagaree. Ati wal fuutanii akkasuma ilmaan hortanii qabeenya bareedaa takka horatanii jireenya jaalalaa bareedaa takka wajjin jiraatan jechuun ni agarta jechuudha. Ni nagaraan. Okay, ni agarta. Siimo isaatu irra waa'ee bultii tana yeroo hedduu dubbachaa oole. Jechi isaa dubbataanis garuu ni dubbata hawaasni. Akka wal fuutanii gara bultii seentan jechuudha yeroo hedduu isaa dubbataa jechuudha. Isaa dubbata. Okay, bareedaadha. Yoo itti dallante yoo inni dallane eenyutu dura aarsan? Anillee ni naraarsa reewunan. Isin lachuu bakka takkantii dallantan amma? Ani naraarsa. Eenyutu tasgabbaa'ee isin lamaan keessaa dura anaatu araarsi jettamoo isaan na araarsi jettan? Garuu isaan na araarsa giseenaare. Waa inni aarsaa sanfi qabee si aarsaa jechuudha. Okay, gaafa ati rakkattee yeroo ati rakkoo keessa jirtu hangam akkasiif dhimma inni si yaadda yookaan rakkoo san furuudhaaf? Hedduu tokko wallahi hedduu tokko naatiin gahu. Takkaa guyyaa akkasitti isa ilaalte ni qabda? Ni qabee. Rakkoon sirri dhuftee? Ni qabee. Duboo guyyaa sana kam jechuudha? Guyyaa sana wallahi bira kiyya duraa isaan na fure. Okay. Egaa namni gaafuma rakkooti adda baafama jedhanii okay, waan bareedaadha. Okay, isa kana wajjin eeguu bartan hangam takka?
Soje folbar wallahi. Amate takka geetin zalha. Wal barta amata ka butanu. Ay. Wow, bareedaadha. Okay, hangana keessatti takka waliin uffatanii beektu. Anyway, neeroo hedduu waliin uffanna. Guyyaa adda baanaa bakka naafeeti ganaa teenyatuun dhumattee jirti. Atis hiree teelaallu guyyaa waliin jettanii qabdanii haaraadhaan ka'e. Ni qabne. Okay, guyyaa san eenyutu dura gaa lakkii kanneen ta'uu jee eenyutu deebi'ee dhiifamaan ta'e. Isumaan naan caalaa kenna. Adda baanaas isumaas hin jee. Isumaan naan caalaa kenna isumaattu bakka. Walitti deebinaa isumaas hin jee. Isumaa jaa. Achitti maal balleesse garuu badiin teenyu. An bakka badiin ni jira meeqa uummata akka takka. Hayi. Sanuma rafa. Ejjiroo iddoo. Bareedaadha. Jaalalli kanaaf jettee hiriyoota qabdu dhiisii yoo siin jee ni dhiista. Ni dhiisee. Hayi tiktaaka moo jaalalli filattati? Garuu jaalalli yan filadha. Jaalalli yan filadha. Jaalalli filatta. Jaalalliin kee tiktaaka qarrarraa kaastee tiktaakas instaagiraamas feesbuukas homuun fayyadamtu hundaa'u dhaabuu qabdaa yoo siin jee ni dhaabdamoo jaalaltee sanitti dhaabbatan. Ni dhaabua. Isaayetti dhaabuu irra si jira jechuudha. Okay. Wow. Bareedaadha. Amma gaa asumaan isarra dawgallee jechuudha. Isas akka qormaata kana dabru ilaalla. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kende sali nanjani. Sagantaa qormaata jaalalaa sila wali jira. Nama takka sin jaaladha nama jiru sin na biratti argama. Akkami gama keetiin nama jaalatti ni qabda? Hello. Dawala addaan kutee jira. Egaa daawwattoota keenya yaalii goonee dawwala kaasee booda osoo addaan kutee nuti numa irra yaalle gaa'ee dawwala bilbila biraa fuuneeti ammas daawwannee irra daawwannee ilaalla. Itu